barumsa keenya kan arraa kanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu waa'ee itti fayyadama easy fi rt. So gaafilee isin keessaa na gaafattan irratti hundaa'uudhaan mata duree kana isiniif qopheesse. So waa'een easy fi rt salphaadha. Haa ta'u malee namoota waa'ee kanaa hin beekneef ulfaataadha adda baasuuni. So gabaabumatti waa'een easy fi rt waa lama beekuu nu gaafata. Tokkoffaa gartuu yookiin garee giraamar keessatti eessa jalatti ramadamu yookiin maal jedhamu kan jedhu beekuu qabna. Easy fi r'n garee yookiin kaataagorii giraamar keessaa kan argaman yookiin immoo maal jedhamuun beekamu. Verb to be jedhamuun beekamu yookiin immoo helping verbs jedhamani. Verbilee gargaartuu jedhamuun beekamu. Himni nuti haasa'aa jirru waa'ee ammaa ta'uu fi yookiin immoo present kan jennuunii fi akkasuma wanti nuti haasa'aa jirru waa'ee singulaar immoo plural yookiin immoo waa'ee danuuti immoo waa'ee qeenxeeti kan jedhu adda nu baasu irratti nu gargaaruu jechuudha. Is used with singular subjects jedha like he, she, it dha. Kana jechuun in subjectii yookiin immoo mataa himaa kan jennuun sani subjects jechuun mataalee himaa yookiin immoo mataa himaa jechuudha. Is used with singular subjects he, she, it kan jennuun kana jechuudha. While are is used with plural subjects like they, we, and you in present tense. So erga hangas beekne is used with singular subjects he, she, it dha wajji fayyadamna. Easy maali wajji fayyadamna jenne subjectii yookiin immoo mataa himaa easy kan fayyadamnu mataan hima sanii singilii yoo ta'e jechuudha yookiin immoo qeenxee yoo ta'e easy fayyadamna. Akkasuma aarii kan fayyadamnu immoo with plural subjects jedha. Subjectiin yookiin immoo mataan hima sanii maal ta'uu qaba? Pluralii ta'uu qaba. Plural jechuun danuu jechuudha. They ka jennuun isaan jechuudha. We fi and you ka jennuun jechuudha. You kan fayyadamnu yeroo hundaa'u aarii wajjini jechuudha. Dhimmi you dha adda specific dha jechuudha. Maaliif yoo jenne dhimmi you dha yeroo hundaa'u aarii wajjini. Waa'ee present yeroo haasofnu you jennaan aar fiduu qabna jechuudha. Yoo namni itti haasofnu singilii yookiin nama qeenxee yookiin nama tokko ta'es lama ta'us baay'ee ta'us so you jennaan aar jechuu qabna jechuudha. Kanarraa kan hafe isin singulaarii wajjini aariin pluraalii wajjini jechuudha. Plural subjects ka jennuun eenyu faadha jenne they, we ka jennuunii fi akkasuma you ka jennuun kana jenne. So waa'ee easy fi aarii erga hammana beekne fakkeenyaan isinii kanna. Fakkeenya inni jalqabaa maal jedha? Inni eenyu jedha afaan Oromootiini. So isa kana who is he jenna Ingiliffaan. Who is he? Okay. Isin immoo maal gootu? Second shaniin isinii kanna. Second shanan kana keessatti hima who is he jedhu kana senteensota yookiin immoo himoota meeqa ijaaruu deemtu? Sheedhaan ni ijaartu, they ni ijaartu, you'dhaan fi we akkasuma I'dhaan ni ijaartu jechuudha. Himuma kana akkuma inni jiru kanatti jara kana wajjin ijaartu jechuudha. Second shan yoo isiniif hin geenye viidiyoo odoo second shanan hin dhumne dhaabuudhaan itti yaaduu qabdu jechuudha. Erga sirriitti itti yaaddan booda viidiyoo gadhiistu jechuudha. San booda sirrii akka taatan wal cinaatti ilaallattu jechuudha. Okay? So eegaluu ni dandeessu. Hima who is he jedhu sheedhaa wajji akkamitti ijaartanii iddoo he ka jedhu she galchuu qofa jechuudha. So who is she? Who is she? Isheen eenyu ta'a jechuudha yeroo san. Isa they jedhu yoo as galchine maal ta'a? Who is they ni jenna? No. Akkam jechuu qabna? Who are they? Saniifu subjectiin easyin kuni aaritti jijjiiramu qabdi jechuudha. Saniifu maal ta'a? Who are they? Okay? Isaan eenyu? You'dhaa wajji waa kam ta'a? Who are you? We'dhaa wajji yoo ta'a? Who are you? Jechuun ati eenyu yeroo sanaatti akkas ta'a. We'dhaa wajjis yeroo waliif fennu who are we? Who are we? Nuti eenyu. I'dhaa wajji yeroo waliif fennu akkam ta'a? Who I akkam ta'a? Who'dhaa wajji yeroo waliif fennu who am I? Yeroo hunda I jennaan amiin dhufuu qabdi. So akka gaafitti waan dhufeef so maal ta'a? Who am I? Who am I? Ani eenyu. Okay? Akkas ta'a jechuudha.
Gara fakkeenya itti aanutti dabarree jirra. Fakkeenyi itti aanu maal jedha? Inni gara laafessaa jedha. Inni gara laafessa ka jedhu Ingiliffaan he is kind jedha. He is kind. Inni maali? Gara laafessaa jechuu jirra. So asirratti qabxiin teenya maali? Kan nuti barbaannu akkuma isa garreefuudha. Subjectiilee kanatti jijjiiruudha jechuudha. Subjectii yookiin immoo mataa hima kanaa itti jijjiiruu qabdu jechuudha. Yeroo san easy moo aarii ta'a ka jedhu murteessaa deemuu qabdu jechuudha. Akkuma reefu sakandii 5tu kan nama. Sakandii 5 yoo isin duraa kan dhumute viidiyoo dhaabuu qabdu jechuudha. Achirratti itti yaaddu jechuudha. San booda gadhiistu viidiyoo. Asirratti subjectii he jedhu sheedha yeroo bakka buusnu easy hin jijjiiramu. Okay? She is kind. She's kind jennaa jechuudha. Isheen maali? Isheen gara laafessa yookiin immoo gaariidha. They fuunee yoo asii galchina akkam ta'a? Subjectii they jedhamtu asii galchina. They is kind jenna? No. They are ta'a jechuu yeroo san. They are kind. Isaan gaariidha yookiin gara laafessa. You finne yoo asitti galchine maal ta'a? You is jenna? No. You are kind. Ati gara laafessa. We finne yoo asii galchine nuti. Okay ta'a. So we are kind jenna malee we is kind hin jennu. Okay. Inni ta'anu I finne yoo as galchine maal ta'a? I is jenna mo I are kind jenna mo I is kind jenna. Akkuma reefu isin jedhe I jennaan amiin dhufu qaba jechuudha. Okay. Easy wajjisin deemu ari wajjisin deemu I. So maal ta'a? I am kind. I am kind. Ani gara laafessa yookiin immoo nama gaariidha jechuu dandeessa jechuudha. I'm kind. Ani gara laafessa. Gara kan itti aanu yeroo dabarru inni kun immoo maal jedha? Isa ni dhukkubaa jedha. Isa ni dhukkubaa. He is sick. Okay? He is sick. He is sick jenna. So hima kanas akkasumatti hojjettu jechuudha. Eegala. He is sick jedhu she asitti yeroo finnu she is sick ta'a. Okay? Easy hin jijjiiramtu. They finne yeroo asii galchinus they are sick. Isaan ni dhukkuba. You are sick. Si dhukkuba. We are sick. Nu dhukkuba. I am sick. Na dhukkuba. Akkas ta'a jechuudha. Kun immoo maal jedha? Isheen eessa jirti? Isheen eessa jirti jedha. Where is she jedha. Where is she? Dafnee yoo jennu where is she jennaa jechuudha. Hojjedhaa meesa kanas. Okay. Where is she ka jedhu he yeroo itti finnu hiidhaan bakka yeroo hiidhaan yoo bakka buusnu where is he? Where is he? Eessa jira inni? Okay. Zayidha yeroo bakka buusnu akkam ta'a? Where are they? Where are they? Okay. Eessa jiru isaan? We finne yeroo asii galchinu where are we? We jennaan are fidu qabna jenne. Where are we? Eessa jirra? I finne yoo asii galchine where am I? Where am I? Eessaan jira jechuu jirta jechuudha. Inni sobaa jira jedha. Inni sobaa jira. He is lying. He's lying jenna jechuudha. He's lying. So hima kana akkuma kaanitti jijjiirame.
Okay. She is lying. She's lying. Isheen sobaa jirti. They are lying. They're lying. Isaan sobaa jiru. You are lying. Ati sobaa jirta. You're lying. We are lying. Nuti sobaa jirra. We're lying. Nuti sobaa jirra. I am lying. I'm lying. Ani sobaan jira.